Khalaas cinaa keenya gubateera jechuudha. Maaliif hojjetta? Isaanis nu tokkuma khalaas akkuma waan nama tokkootiin nu laala. Maaliif nutis duunee jirra malee wanti hafneerru hin jiru. Adaraa namni asirra jirtan kun namni asirra feesuu kanarra namni ala jirtan sheer nu godhaatii bakka qaamni dhimmi ilaalatuun nu ga'a. Dhumatu jirra du'u jirra. Kan du'an sunis uduma akkana iyyan uduma nu baasaa adaraa jedhanii utuma boo'an akkanatti lubbuu isaanii galaafatamedha. Akkas ibiddaan kan gubatan sunis obboleeyyan keenya. Adaraa amaanaa isinitti haa ta'uti. Nuufis sagalee nuu ta'a. Isaan tu'an sanis isaan lubbuun darbaniiran kalaas. Nu jirru kunis nu jirru kana lubbuun nu baasaa adaraa as keessaa. Namni qaamni ilaallate qaamni nu as keessaa nu baasu tokkoon biraan nu ga'a. Amaanaa isinitti haa ta'u. Isaan lubbuun akkas ibiddaan gubatan sunis gubataniiru kalaas. Utuma boo'anii utuma as keessaa nu baasaa utuma jedhamu akkas gubatan lubbuu isaanii akkas gubatee bate akka haadha isaanii gubattee. Kanaafis sagalee nuu ta'a nullee as keessaa nu baasaa. Wanti uffannu hin jiru, wanti nyaannu hin jiru, wanti dhugnu hin jiru. Lubbuma nu keessa jira malee nullee akkuma waan duunetti nu laalaa isiniin jedha. Kanaafuu namni ala jirtan kun sagalee nuu ta'a isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ሽሜሲ በሚባለው በጅዳ ሽሜሲ በሚባለው እስር ቤት ነው የምንገኘው። እናት ወንድሞቻችን